Viidiyoon kun isin xaqqama waan ta'eef hanga dhumaatti obsaan na eeggadha. Silkii isin jalaa kaasuu dhiisuu hin danda'a. Karaa iimoos ta'e karaa waatsaappii garuu gaafii dabalata yeroo hunda na gaafatamu dhaamsa koo isa dhumaa isinii dhaamuu hin danda'a. Maaliif ani bakka jechuun du'a ijoollee keenya Saawudii keessatti hagam wallaalee garas wallaalee kana dhaga'uu fi arguun baay'ee na dadhabsiisaa jira waan ta'eef dhaamsa tokkoon isinii dhaama jechuudha. Ijoollee ammallee waa'ee qarshii na gaafataa jira. Sababa qarshiillee du'aa warri jirtanu ammas dhaamsin isiniif dhaamu ammas dhaamsa koo duubatti nambisu jechuudha. Isiniif hin dhaama jechuudha. Boru waan beektan irraa maan gorsinaa akkan jenne akkatti isin seeraan qarshii keessan irraa fudhachuu dandeessan biiroon illee isiniif dhaabbachuu danda'u biiroolee seeraan gaafachiisuu kan dandeessan qarshii keessan yeroo dhuftanii biyyarraa ji'a geessan ji'a fixuu keessan gaafa mana madaamii keessatti bartan damooza keessan ji'a tokko gaafadha. Yeroo ishin damooza ji'a tokko sana hin qabu isiniin jette hojii dhaabi. Yeroo ati hojii dhaabde ishin biiroodhaaf bilbilti. Hojii diddee jettiin. Yeroo sana warri biiroo maal siin jedhu guyyaa 5 irratti dabaliif siin jedhu. Guyyaa 5 yookiin guyyaa 7 siin jedhu. Guyyaa 5 sana irratti dabalteet yookiin guyyaa 7 irratti dabalteet hojii kee hojjetta jechuudha. Yeroo guyyaa 7 sana qaqqabde hojii dhaabda. Ammas inaat hojiin hojjedhu jettee wanti ishin si gootu hin jiru. Seeraan dhufte waan ta'eef amma biiroo qabdutti biiroon ji'a gaditti si takaraakkaruu danda'a. Si galamti ji'a gaditti sirriitti si takaraakkara. Isasin ji'a 7 ji'a 8 ji'a 6 waggaa guutuu toon hojjetin dhaxxanii booda naa kennitii boru naa kennitii ji'a sana naa kennitettanii ji'a 6 guutuu ta'isanii biiroodhaa bilbiltanii biiroon na gargaaruu didee birrii konaaf didee biiroon innaa san dhimma maal isin irraa qaba. Damooza ji'a 6 biiroo sifaan hojjetaa jira. Situ hojjetataa jira miti. Damooza keen argattu taanaan hojii dhaabuun giddeetaa keeti malee giddeetaa biiroo miti jechuudha. Miknaatum situ damooza malee hojjetaa jira malee biiroodhaa kan falameefis ati dhaqxee jechuudha. Si galee isin biiroodhaa isaan biiroo kan falaniif isin fudhatan. Biiroon isin waggaa guutuu miti waggaa 2 guutuu natsaa hojjettaniif dhimma hin qabu jechuudha. Maaliif isintu fedha keessan natsaa hojjeteef malee biiroon guddaa isaa miti jechuudha. Si galee guddaa isaa kan ta'u amma ji'aatti gaafa damoozni kee si kennamuu dide stop hojii dhaabi. Dhaamsa kooti jechuudha. Sirriitti share copying walii godhaa ijoollee karaa immoo na gaafattan. Yeroo isin ji'a tokko guyyaa 7 qaqqabe isinii kan faluu diddee ammas biiroodhumaaf bilbilti. Biiricha isinii kennuu barbaaddu waan ta'eef yookiin qaamana hojjechiisnee midhaamina jettee ishiin mikinaata barbaade. Yeroo sana biiroon maal isiniin jedha hojjedhu isiniin jedha. Itti fufii hojjedhu isin jedhamte hin hojjedhu jedheen. Birrii naa kafalumu taane hin hojjedhu jettaan biiroodhumaan jettu jechuudha. Yeroo sana biiroon hojjedhu isin jedha hin hojjedhu jettaan. Madaamiin biiroon hojjedhu isin jedha hojjedhu isin jette miti hin hojjedhu jettaan. Hin hojjedhu jettee ammas biiroodhuma faana takaraakkarti jechuudha. Ishiin ati sinna sana hin hojjedhu damooza argadhu malee. Sinii gala miti yeroo sana seeraan biiroonis afaan baasee isin gargaaruu danda'a malee isin ji'a 7 guutuu teessanii biiroon na gargaaruu dide ji'a 6 guutuu teesse damooza ayidallam ji'a 6 jechuudha. Ani damooza ji'a tokko jechuudha. Mana duraa ture damooza ji'a tokko irratti naa kennuu didan jedhee bilbilaafin kennaafi jennaan guyyaa 5 waa eeggatudha nan eeggadhe naa kennuu didanii ammas nan dhaabee hojii jechuudha. Hojii gaafa dhaabee jedhu ammas bilbilanii fi hojjechuu didde jedhan. Anaan maal naan jette ammas hojjedhu hin hojjedhu jedhe natsaa hojjechuu dhaawata Itoophiyaadhaa maafan baa hin hojjedhu. Ishii biiroo keessan naan jedha maaliif isaaniif hin kaffalame kaa isaaniif kanfalameef ishiin isaan fuulduratti na ajajjee hojjedhu naan jettan immoo hin hojjedhu. Natsaa miti kan hojjechuu dhufe birriin meerri naan hojjedhu. Birriin qaban taane hin hojjedhu. Yeroo sana warri biirootu isiniin kooruu jechuudha. Yeroo sana warri biirootu jagniinatii keessan laaluu jechuudha. Yeroo sana warri biirootu akkasiin goobazii taatan isin laaluu jechuudha. Yoo isin lakki biiroon na arrabse biiroon hojjettu malee naan jedhe jettanii ji'a 6 ji'a 4 ji'a 5 natsaa hojjettanii isinii kenna hojjedha isiniin jedha biiroon maaliif isaaf birriin kaffalame kaa. Yoo ishiin isin deebiste birri isaaniin deebi'aaf isinii galee miti. Isaan garuu birriin isaanii akka hin deebineef birrii sana biiroon fudhatee isaan akka xaqqamuuf isin akka biirootti deebisanii barbaadan jarri warri biiroo. Kanaaf isin immoo aktiivii ta'uu qabdu. Isin sammuu keessan aktiivii gootanii hojjechuu qabdu. Isin galee ayidallam madaamii warra biiroo irrattu sistema fayyadamtanii isaanuma qammiqii galchuu dandeessu jechuudha. Kan inni isin gorsu jechuudha. Garuu biiroon kan isin dhaabbachuu danda'u ji'a 1 ji'a 2 asitti isin dhaabbachuu danda'a. Sana boodaati ji'a 3 ji'a 4 teessoo ofirraa duutee isin jedhu. Ofirraa duutee damooza malee kan baate. Ofirraa duutee anatu hojjetaa sifaana isin jedhu. Isin galamte warri biiroo anas sifaan hojjetaa jira. Ati gaafa damooza malee hojjettu hojii maan dhaabiin. Anatu sifaan hojjeta anoon hojjedhu siin jedhe damoozni naa kenname hin hojjedhu jettu siin jedhu gaafa biirootti deebitan isin galemti ani dhaamsin isiniif qabu har'as borus kanuma ji'a 6 gubattanii sana booda birrii ji'a 6 dhiisu jettanii ji'a 7 dhiisu jettanii waggaan dhiisu jettanii lubbuu keessan dhabaa jirtan waa'ee birriitiif birrii hojjettaniif fiddu garuu lubbuu keessan immoo machee min deebisa madaamiin gaafa ji'a 6 guutte birrii isinitti hin kennitu birrii kuma amma kana kuma 6 dirhama kuma 6 riyaala kuma 6 baasurra ishii ajjeese ishii tofajjeese jechuu wayyaa jedhu isaan isin galamti birrii baay'ee jaalatu jarri akkuma hojii isaanii birrii baay'ee jaalatu. Birriin isaan harruma nyaatanii fixu waan ta'eef akka biyya keenya akka Itoophiyaa birrii ol kaayachuun beekan. Isaan waan argatan harruma addunyaa kanarratti nyaatanii ammoo waan qabanii isa uffatanii ammoo waan qaban nyaatanii fixu.
kanaaf wanti isin lubbuu keessan ambisu du'as isin irraa qannasu ijoollee waa'ee birriitiif dhumaa jirtanu jechuudha. Sababa birriitiif ijoollee keenya meeqa du'e sitan Saawudii keessatti 3 ol ta'u jechuudha. Sababa birrii bichaadhaaf madaamin ajjeeste ofiif duute kan jette jechuudha. Isin galamate damooza ji'a 8 ji'a 6 ji'a 5 odoon kennini jechuudha. Kun akka hin taane immoo eenyu hambisuu danda'a isin jechuudha. Mootummaanis seera keessanii isinii karakkaru maftii keessanii isinii karakkaru kan danda'u gaafa isin ji'a tokko ji'a 2 gaditti waa'ee damooza keessaniitti dubbattan biiroon sirriitti isinii takarakkara. Biiroos jiduu qabdu. Biiroon hojjedhan hojjedhu. Natsaan hojjedhu. Maaliif isaaf kaffalame biiroon kaffalameef waan ta'e siin hojjedhu siin jedha. Yeroo sana immoo anaaf naa kaffalamaan jiru waan ta'eef hin hojjedhu jechuu qabda. Yeroo sana madaamin immoo kaffaluu siin dandeessu taanaan si deebisti. Biiroon immoo birrii shi deebisaaf. Isin galee miti kanaan asitti garuu waggaa guutuu birrii malee hojjettanii ofii keessanii rakkoorra akka of hin buufne dhaamsa koodhaa adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Ani dhugaa humna kootii ol ta'e baay'een dadhabe raftiin qabu. Saadik damee afur madaamii faanaan tacaqaacaqa. Ijoollee birrii isaanii ji'a 4 ji'a 5 madaamin dhoowwatti faanaan tacaqaacaqa. Madaamonni kaan isaanii immoo ani madaamii faana gaafa naasoo siistamaanii naasaa ati rabbiin qabduun jedhaani ilmoon qabduun jedhaani namni tokko biyya isaarraa kan ba'u isheen haadha dhukkubee baate isheen akkas taatee baate ijoollee baay'eedhaaf akkas jedhee qarshii isaanii akka kennamuuf godhe ishees qalbii jijjiirratte nagaa ta'anii wajjin hojjetan ijoollee hedduu taasisee jira. Garuu ijoolleen keenya immoo kanarraa immoo baay'een gorsa namaan fudhanne immoo dhumaa jiru du'aa jiru. Akka isaan hin duuneef immoo akka isin hin duuneef immoo dirqama waanan beekurraa isin gorsuun qaba. Gorsa namaa hin tuffatinaa fudhadha. Waan tokko faraduudhaan yookiin waan tokko murteessu waan tokko dubbachuudhaan dursa warra isin dursa beekan waa gaafadha. Waa tokko irraa hubadha. Gorsi namaa isin fayyada. Osuma beektanu beekas gaafadha wallaalas gaafadha. Osuma karaa beektanu isa beekus isan beeknes gaafadha. Maaliif kan daandii dhugaarraa isin deemsisuun beekta waan ta'eef. Sababa birrii lubbuu keessan akka hin dhabne dhaamsa kosinii godhaa. Dhugaa waaqayyoon sababa ijoollee asirraa boochuu fi gadditu siruma TikTok seenuu jibbaan jira. Sababa kanaan waldaallee seenee live irra seenee barachuu jibbee tsat jedhee jala ta'a jechuudha. Maaliif bakka sururnaa jechuu jammare jechuudha dhugaa waaqayyooti. Ni baay'ate bakka garmalee daangaa dhabe. Duutii ijoollee keenyaa biyya ambaa daangaa dhabe. Incime duratti waggaatti yookiin waggaa lamatti namni tokko du'een argama. Amma ji'a tokko keessa nama 5, ji'a tokko keessa nama 4. Amma si jamar guyyaadhaan gara du'uutti jira namni hunduu jechuudha. Ani du'uufini ani amma na keessaa ba'uufi kan jedhu baay'ata amma jechuudha. Kanaaf adaraa keessan amsinan isinii dhaamu kana biiroon isinii takaraakkaruu kan danda'u kana keessatti garuu ji'a 6 callistanii ji'a 8 callistanii teessanii umna keessanitti nafne birrii keessanitti nafne lubbuu keessanis dhabdu jechuudha. Kana asitti manni sun isinii taa'afu yoo bade birrii ji'a tokko bada yoo bade birrii ji'a 2 bada sana gaditti garuu takaraakkartanii maftii keessaniifis dhaabbachuu dandeessu. Biiroon suni giddeetaa isaatti isin gargaara yeroo san. Garuu gaafa isin ji'a 6 taatanii biiroon na gargaara jettanuun ati ofirraa duutee isin jedha biiroon. Ji'a 6 guutuu ofirraa duutee anas si faana hojjetaa jira. Inaashin siin kaffalotti hin dhaabdu hojii. Nu yoo nu kaffalteet si insi fudhatte si immoo si kan natsaa hojjetaa jiru si waan ta'eef nutu si faana hojjeta atiin dubbatattu sin jedha biiroon. Ani biiroo faana baay'ee haasa'e bara. Ani biiroon ani faana naasofne hin jiru. Biiroon faana naasofne biiroon faana haasa'e ijoolleedhaaf sirreessin hin jiru. Garuu maal godha? Baay'een isaanii birrii isaanii dhabanii kan tutti fayyaa isaanii dhabanii kan tutti kan isaan dhumaa jiran jechuudha. Kanaaf immoo gorsiin ani isiniif qabu kanaadha. Biiroonis kan isinii takaraakkaruu danda'u damooza keessan irraa fuudhuu danda'u ji'a gaditti ji'a 2 gaditti sana ol taanan ishiin ofirraa duute inna amma kana mulu natsaa hojjettu maa hojiin dhaabin sitti farada biiroonis sini galamete yoo isin garuu aktiivii taatanii goobazii taatanii takaraakkartanii waan baateef beektee nan sodaadha warri jettan jechuudha. Sodaata tanan biyyaan bahin habeetti isa akka ollaatti maal jedhee qaanidha. Biyya alaa jechuun nama wattaaddara deemu beeka wattaaddara namni deemu tokko yookaan nan du'a yookaan nan jiraadha yookaan ajjeesee du'a yookaan ajjeesee jiraata. Hin beekamu miti nuti ijoolleen biyya ambaa dhufu akkas ta'uudha kan qabnu jechuudha. Tokko hojjennee of jijjiirree galu tokko ofitti murteessinee oduun hin duunaa jiraan hin jiraannadha. Kanaaf murteessineeti. Namni ilmoo hin qabne hin jiru, namni haadha hin qabne hin jiru, namni lubbuu hin qabne hin jiru. Kan mukarraa dhalate hin jiru, hunduu namarraa dhalate. Garuu immoo namni tokko gaafa bahu of murteessee kutannoo dubara biyya arabaa jechuun wattaaddara jechuudha. Natti mee hojjettanii jechuudha. Lubbuu shirraa baatee harsaa kafaltee waan gooti jechuudha. Ofii kommoo lubbuu koo oolchuuf immoo wanti hin fayyadamne hin jiru. Wanti na daangessu hin jiru. Kanan xaqqamama waan ta'eef. Tonkolina saabna of fayyisna of bararra yoo jenne jechuudha. Araba caala ixii fi nutu bilxiidha jechuudha. Araba caala nutu bilxii isaan caala jechuudha. Sanarratti immoo aktiivii kan ta'u qabu isin mataa keessan boo'icha cinqatiin waa tokko jijjiiruu hin danda'u. Aktiivii ta'a hojjedhaa birii keessan gaafadhaa mirga keessan kabachiisaa giddeetaa keessan baa dhaamsinan isiniif qabu kanaadha. Nagaa ta'a.